Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa YouTube fayyaa keessanii annagaa koodhaa madda nagaa keenya kan ta'e Waaqayyoon kan kabajame haa ta'u. Annaa guyyaa har'aa guyyaa gammachuuti, guyyaa dooktorri keenyaa fi akkasumas immoo obboleettiin keenya hayyuun guyyaa itti gammadan, guyyaa maatiin hundi itti gammade waan ta'eef nutis gammachuu isaanii gammachuu keenya jecha baga gammaddan isinii gammannee jirra. Baga nuuf dhalatee mucaa ilmoo abbaa caaltu, ilmoo haadha caaltu, ilmoo biyya bulchitu nuuf haa ta'u. Baga gammaddan. Baga kanaan isin ga'e Waaqayyoon koo abbaan koo baga kanaan isin ga'e. Kan kanaan isin ga'e immoo borus kan biraa dabaltanii akka deessan akka nu gammachiiftan maatii jaalalaa Waaqayyoon baga kanaan isin ga'e. Baga gammaddan isiniin jechuu jaalannaa. Nagaadhaan gara mana isheetti deebitee jirti kunoo akkuma ilaalaa jirtan nagaadhaan Waaqayyoon nagaadhaan ishee hiikee haati koo dubaroo maaraa nagaadhaan ishee hiiktee gara mana isheetti deebitee jirti hayyuun. Maatiin hundinuu baga gammaddan, hundi keessaniyyuu baga gammaddan, baga Waaqayyoon kanaan isin ga'e. Algaa cabsii ka'e isiniin jetti seenaan keessan algaa cabsii ka'e hayyuu koo doktora keenya doktora kabajamaa baga kanaan si ga'e. Baga ilmoo argatte, baga haammatte. Waaw namatti tola dhugaa Waaqayyoo namatti tola. Itti kenne waaw akkam akka namatti tolu. Waaw namatti tola dhugaa Waaqayyoo baga gammaddan, baga Waaqayyoon koo kanaan isin ga'e. Ammarree daddabalaa gammadaa maatii gammachuu isin haa taasisu rabbiin. Baga gammaddanii doktora kabajamaa akkasumas immoo obboleettii keenya hayyuu maatii hundi keessanii nutirree baga isinii gammanne jira. Waaw maburuuk ilmoo abbaa caaltu nuuf ta'e nuuf guddadhu. Amtuu isiniin arginaa gaariin isiniin darbinaa. Waayyuu koo wayyuu algaa cabsii ka'e haadha koo algaa cabsii ka'e baay'ee namatti tola. Waaw galte baga nagaan galte jedhaa fi ililchaa fi hundi keessaniyyuu baga nagaan galte algaa cabsii ka'e. Waaw algaa cabsii ka'e. Inna baay'ee namatti tola. Akkam nama gammachiisa dhugaa Waaqa akkas ilmoo argatanii aammatanii akkas ilaalamee akka bareedu dhugaa Waaqayyo akkam namatti tola dhugaa baay'ee namatti tola. Algicha cabsii ka'e bakka cabsii ka'e dooktorii bituu hin dadhabatu cabsii yoo taa'u. Inna baay'ee tokko namatti tola. Waaw achirra kaa'ee algaarra kaa'ee kaduu ishee qubaaluu ilaala akka namatti tolu akka nama gammachiisu. Maburuu kaleefoon baga gammaddan. Waaw isinii gammadee jira. Anillee akka seenaa yuutuubiitti isinii gammadee jira. Hordoftoonni koo warri na hordoftan hundi keessaniyyuu doktora keenyaan baga gammadde jedhaanii ilmoo sabaaf yaaddu, ilmoo lammiif yaaddu, ilmoo haadhaaf abbaa kabajju, ilmoo biyya kabajju nuuf haa ta'u. Ayyoo abboo jedhu kan dhalate haa guddatu. Annaa baay'ee tokko namatti tola. As takkaakalee jajjabeeffadhu. Abbaatu cimaa ofii jajjabeeffadhu. Annaa baay'ee namatti tola. Doktora keenya baga gammaddan. Harmeen dhufan kunoo waaw akkam namatti tolu dhugaa Waaqa ilaalamee akkam namatti tolu. Baga gammaddan nutillee isinii gammannee jirra. Baga gammaddan. Waaw namatti tola dhugaa Waaqayyo akka isaan wal haammatan laala. Baga gammaddanii. Baga kanaan isin ga'e rabbiin koo maatii gammachuu maatii jaalalaa isin haa godhu. Ammallee Waaqayyo siidhi keessanirree da'umsi keessanirree akkas nama gammachiisa dhugaa Waaqayyo baga isinii gammannee jirra. Baga gammaddan isinirree maatii hundiniyyuu innaa hordoftoonni seenaa yuutuub hundi keessaniyyuu baga gammaddee naa jedhaanii doktora keenyaan doktora kabajamaa maatii jaalalaati dhugaa Waaqaa. Doktora koo baga naaf gammaddan hundi keessaniyyuu maatii harmeerree hundi keessan baga gammaddan. Harmee mucaa fudhachuudhaaf deemaa jiru. Ol fuudhanuudhaaf baga gammaddan. Akkoo taatan dhugaa Waaqayyo akka lanagaruu mucayyoo duraa akkoo arguun didanii akkoo lammataadha kun natti fakkaata akka yaada kootti. Innaa akkoo lammataa immoo kan ilmaa jechuudha. Ilma moo mucaa natti fakkaata garuu funyaan qaqqabe. ilmoo abbaa caaltuu nuuf haa ta'u. Harmeen illee baay'ee tokko gammadanii nutillee baay'ee tokko gammannee doktorri illee
baay'ee tokko gammadanii ayyuun immoo kunoo akka aadaa keenyatti waan araasiidhaaf ta'u dibaa jiru mataa ishee dibaa jiru rifeensaa dhadhaa fa'aa irra kaa'u ture akka biyya keenyatti dhadhaa fa'aa irra dhiqatilaa akka sammuu kana keessa gadi kaa'u ture innaa amma immoo isheen qibaata dibachaa jirti natti fakkaate innaa aadaa keenya keessa tokkodha dubartii teessee akkas babbareechuu kunuunsuun innaa ayyuu koo baga gammaddanii maatii jaalalaa maatii nagaa maatii dhugaa innaa anirra isinii gammadee jirraa nu turre manatti keenya bakka jirti isinii gammannee jirra gammachuun keessan gammachuu keenyaa isiniin jenna